Video kana keessatti kan asirratti agarsiisu hamster combat warroota hojjechaa jirtaniif akkanumallee koiniiwwan asirratti sassaabachaa jirtaniif karaa adda addaatiin koiniiwwan keessa wal sassaabachaa jirtan koiniiwwan asirratti wal sassaabatan kana osoo hin nyaatamin yookaan immoo baan osoo hin ta'in yookaan immoo bilook osoo hin ta'in asirraa jechuudha hamster combat bilook osoo hin godhin wantoota irraa of eeggannoo gochuu qabdan sadii isinitti agarsiisa. Hamster combat qofaa miti dhaggeeffata kan koo airdrop kan ta'an pirojektiiwwan baay'eetu jira. Pirojektiiwwan kanneen keessaa fakkeenyaaf Bloom fudhachuu dandeessanii Tapswap fudhachuu dandeessanii akkanumallee Notcoin fudhachuu dandeessanii baay'eetu jira jechuudha. Pirojektiiwwan airdrop ta'an kan karaa adda addaatiin taap gochuudhaan invite gochuudhaan karaa adda addaatiin kan hojjetaman jechuudha. Geemiiwwan adda addaa taphachuudhaan kan hojjetaman pirojektiiwwan baay'eetu jira. Kanneen keessaa immoo hamster combat isa tokkodha. So of eeggannoowwan namoonni pirojektii kan hojjetan gochuu qabdan sadi isinitti agarsiisa. Of eeggannoowwan kanneen hin gootan taanaan yeroo keessan gubdanii asirratti taap gochuudhaan coin walis sassaabatan namootaaf invite gochuudhaan karaa adda addaatiin pirojektiiwwan kanneen hojjechaa kan jirtan salphamatti block ta'uu dandeessanii yookaan immoo accounting keessan salphama gubachuu dandeessanii asirratti coinwwan walitti sassaabatan kunillee osoo gara qarshiitti isin hin jijjiiratin block ta'uu danda'a yookaan ban ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoon isin gochuu qabdan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Of eeggannoo isin gochuu qabdan tokko tokko wajjin ilaalla. Ani meedha chaanala kan koo Soofuu Maraab irraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii Soofuu Maraab. Viidiyoo kana keessatti gabaabinumatti waa'ee hamster combat qofa osoo hin taane pirojektiiwwan airdrop ta'an kamiyyuu hojjechaa yoo kan jirtan ta'e of eeggannoowwan isin gochuu qabdan isiniin dhaqqabaa jechuudha. Warroonni hangammaatti YouTube channel kana afaaraa taatan subscribe godhaa, video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniif dhaqqabaadha. YouTube channel kana keessatti videoowwan bal'aan hojjetaman ni jiranii, videoowwan isin darballee YouTube channel kana keessa seenuudhaan salphamatti daawwachuu ni dandeessanii, irraa barachuu ni dandeessanii. Teknooloojiidhaan kan wal qabate guutumaan guututti barnoota bal'aan hojjetamee jira, videoowwan bal'aan hojjetamee jira, irraa barachuu ni dandeessan. Gara barnoota keenya kanarraatti yeroo deebinu hamster combat ta'uu danda'a. Projektii airdrop kan ta'e kamiyyuu ta'uu danda'a. So projektiiwwan kanneen yeroo hojjetanitti jechuudha wantoonni isin irraa of eeggachuu qabdantu jira. Wantoonni irraa of eeggachuu qabdan maalidha kan jedhu kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Tokkoffaa irratti IP addressii tokkoon gonkumayyuu akkaawuntii garaagaraa banachuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf IP addressiin tokko jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf mana tokko keessa namni 10 yookaan immoo 5 yoo kan jiraatu ta'e IP addressii tokkotti yookaan immoo neetworkii tokkotti fayyadama yoo ta'e fakkeenyaaf wifi qabaachuu dandeessanii wifi sanitti namoonni hundumtuuniyyuu namoonni kurnan kunniin yoo kan fayyadaman ta'e IP addressiin isaanii tokko tahee jira jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni bilbila adda addaatiin ta'uu danda'a. IP addressiin isaanii tokkodha. Wi-Fi isaaniitti fayyadaman tokkodha. Kanaafiyyuu Wi-Fi san tokkoon baay'een isaanii jechuudha. Airdropidhaan kunniin baay'een isaanii fakkeenyaaf Bloom irratti yoo fudhatan seerri tokkoffaan isa kanaadha. Bloom irratti namoonni projektii Bloom hojjechaa jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu IP addressii tokkoon hin hojjetinaadha. Daataa keessan banachuudhaan yookaan immoo Wi-Fi keessan kan dhuunfaa banachuudhaan kophaa keessanitti ittiin hojjechuu qabdan malee namoonni garaagaraa IP addressii tokkoon yoo kan hojjetan ta'e inni kunis baan yookaan immoo akkaawuntii keessan block kan isin goosisu yookaan immoo coinwwan walitti sassaabatan kan gatii dhabsiisu keessaa isa tokkodha. IP addressii tokkoon fayyadamuudha jechuudha. Wi-Fi tokkoon namoota baay'eedha mana tokko keessatti hin fayyadamtan yoo ta'e akkaawuntiiwwan hamster combat ta'uu danda'a, kan Bloom ta'uu danda'a, Tapswap ta'uu danda'a, Notcoin ta'uu danda'a. Projektiiwwan kanneen hojjechaa jirtan yoo ta'e taap gochuudhaan invite gochuudhaan karaa adda addaatiin coin walitti sassaabachaa jirtan yoo ta'e wanta kanarraa of eeggachuun dirqama keessanii jechuudha. Inni tokkoffaan IP addressii tokkotti fayyadamuu hin qabdan kan jedhudha. Lammaffaa immoo bilbila tokko irratti akkaawuntii garaagaraa banachuudhaan bilbila tokkoon jechuudha. Hamster combat ta'uu danda'a, Bloom ta'uu danda'a. Projektii airdrop kan ta'an kamiyyuu itti fayyadamuu hin qabdan. Kana jechuun fakkeenyaaf akkaawuntii telegiraama lama yoo qabaatan bilbila keessan irratti lamaan irratti iyyuu hamster combat banattanii akkaawuntii isaa jechuudha taap gochuudhaan coinii walitti sassaabachaa jirtan addressiin isaanii addressiin isin ittiin fayyadamaa jirtan ni beekama. Maaliidha akka fayyadamaa jirtan ni beekama, isaan ni beeku. Kanaafiyyuu bilbila tokkoon akkaawuntii lama yookaan immoo telegiraama lama bilbila keessan irra banattanii appii telegiraama lama banattanii bilbila tokko yoo kan itti fayyadamaa jirtan ta'e kunis ni beekama jechuudha. Kanaafiyyuu addressiin bilbila keessanii salphumatti ni beekama waan ta'eef bilbila tokkoon akkaawuntii lamatti akka fayyadamaa jirtan ni beekama. Kanaafiyyuu projektiin keessan block ta'a yookaan baan ta'uudhaan wanti asirratti isin hojjettan kun gatii dhabaa jechuudha. Inni lammaffaan isa kanaadha. Bilbila tokko irratti akkaawuntii garaagaraa lama banachuudhaan akkaawuntii hamster lama banattanii ergasii bilbila tokkodha. So kanaafiyyuu kunis hin danda'amu jechuudha. Bilbila tokko irratti akkaawuntii lama banachuudhaan projektii hamster kana hojjechuun hin danda'amu. Hamster qofaa miti keessatti Bloom irratti wanni kun especially Bloom irraa fi Tapswap Notcoin irratti
of eeggannoo gochuu qabdanii jechuudha. Hamster combat seerota kanaan wal qabate baay'inaan hanga ammaatti hin baafne garuu wanti kun gaafa bahetti miidhaa isinirraan gaha. Fakkeenyaaf seera kana isaan list godhanii yookaan qopheessanii yeroo gallakkisanitti hanga ammaatti seerri isaan waa'ee kanaan wal qabate baasan hin jiranii garuu of eeggannoo gochuu qabdan. Yeroo keessan gubdanii asirratti hojii kana hojjechaa baanni yoo kan taatan ta'e yookaan bilookii yoo kan taatan ta'e gatii dhabaa. Kanaafiyyuu irraa of eeggachuun dirqama keessan. Kun of eeggannoo isa lammaffaadha. Sadaffaan immoo dhaggeeffattoota koo wanti isin irraa of eeggachuu qabdan asirratti koinii namoonni baay'een Profit Paraawurii keessan qofa guddifadhaa isiniin jedha. Profit Paraawurii akkaataa ittiin guddifachuu dandeessan waa'ee Profit Paraawurii bal'inaan viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufa. Garuu asirratti wanti isin hubachuu qabdan Profit Paraawurii keessan qofa guddifachuun gahaa miti. Koinii illee guddifachuu qabdan. Koinii keessanii fi asirra wal sassaabattanii fi Profit Paraawuriin keessan illee wal qixa guddifachuu qabdanii jechuudha. So Profit Paraawurii qofa guddifatanii koinii asirraa kan hin qabaanne ta'e gatii hin qabu jechuudha. So lamaaniyyuu wal qixa deemuu qabu. So Profit Paraawurii keessan yeroo guddifatan koiniin keessanis salphamatti guddifachaa deemuun dirqama keessanii jechuudha. Kana qofaa miti asirratti erni ka jedhu keessa yeroo seentan asirratti wantoota adda addaatu jira akkuma asirratti argatan. Chaanala isaanii kan Telegiraamaa join godhu asirra raayit isiniif godha isaaniyyuu gariin isiniif godhanii haala kana raayit yoo kan isiniif godhan ta'e hunda isaa jechuudha. Isin maalidha jechuudha? Guutumaan guututti wanti isin hojjechaa jirtan piroojeektiin isin hojjechaa jirtan karaa seeraan hojjechaa jirtanii jechuudha. Isaan kunniin hundumtiyyuu jechuudha. Asirratti wantoota gallakkisanitti jira. YouTube chaanalii isaanii irra seentanii akka daawwattan viidiyoowwan isin daawwachuu qabdanillee isiniif gallakkisanii viidiyoowwan kanneen daawwachuu wantoota piroojeektiiwwan asirratti isin deelii riwaardii adda addaa fudhachuudha. Fakkeenyaaf deelii riwaardii guyyaa har'aan hin fudhanne kileem yeroo godhutti akkuma asirratti argaatan inni kun raayit naaf godha jechuudha. Deelii riwaardii kan koo fudhachuu asirra raayit naaf godha jechuudha. Kana jechuun maal argisiisa? Asirratti yeroo hundayyuu piroojeektii kana irratti guyyaadhaa guyyatti asirratti isin hojjechuu qabdan jechuudha. Hojjechuu qabdanii koyii wal sassaabachuu qabdan chaanala isaanii kan Telegiraamaa kan Tiwiitaraa akkanumallee invaayit gochuudhaan namootaaf wantoonni kunniin guutumaan guutuu raayit isiniif ta'uu qaba guyyaa irratti guyyatti jechuudha. Wanti kun maaliif isin qarqara yeroo isin gara qarshiitti jijjiirrattanitti karaa sirriidhaan piroojeektii kan hojjechuu jiraachuu keessan karaan isaan ittiin beekan karaa kanneen waan ta'eef kanneen irratti akka raayit isiniif godhu chaanala isaanii kan Telegiraamaa kan Tiwiitaraa akkanumallee YouTube chaanala isaanii sabskiraayib gochuu namootaaf invaayit gochuu kanneen hundayyuu jechuudha. Dhaggeeffattoota koo guyyaa irraa guyyatti asirratti hojjechuun dirqama keessanii jechuudha. Kanaafiyyuu baan osoo hin ta'in osoo bilookii hin ta'in wantoota kanneen irraa of eeggannoo gochuu qabdan. Egaa gabaabinumatti viidiyoo kana keessatti of eeggannoowwan isin piroojeektii airdrop ta'an kamiyyuu yoo kan hojjechaa jirtan ta'e of eeggannoowwan isin gochuu qabdanidha kan isiniif qabadhee dhufe. Asirratti piroojeektii keessan irratti wanti isin hojjettan osoo gatii hin dhabin salphumatti wantoota kanneen irraa of eeggannoo gochuu qabdanii. Dabalataan immoo dhaggeeffattoota koo waa'ee Profit Paraawurii maal akka ta'e akkamitti guddifachuu akka dandeessanii fi waa'een isaa faayidaan isaa miidhaan isaa maal akka ta'e gabaabinumatti viidiyoo tokko kan isiniif hojjedhu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota koo deelii kibbarii fi deelii koomboo kan koinii miliyoona 5 argamsiisan guyyaa irraa guyyatti jechuudha wal sassaabachuu hin daggatanidha. Sababni isaas inni kunis kaffaltii irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef deelii koomboo fi deelii kibbarii kana argachuudhaaf immoo yeroo hundayyuu jechuudha kan guyyaa irraa guyyatti kan isiniif maxxansu chaanala kan koo kan Telegiraamaa irratti chaanala kan koo kan Telegiraamaa argachuudhaaf salphumatti Telegiraamaa irra geessanii booda immoo @sofumar app jettanii sarchii yeroo gootan salphumatti argachuu dandeessanii. Liinkii isaa immoo diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaaya achirraa argachuu ni dandeessan jechuudha. Barnoonni kan koo kana fakkaata akka irraa barattan abdiin qaba. Warroota YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.